Somali maal jetti beektanii? Dhar magaaloo reer magaaloo jaan abbaleen kee nama afaan hin beekneef huccuu magaalaa warra magaalaa siin jaan jechuudha. Irra guddaan nama keenyaa kan naannoo baadiyyaarraa duniyaa tana gubbaarra facaatan ilmaan biyya faranjii keessa daddaltanii ilmaan yoon afaan keessaniin dubbanne waan isan haasoftan cufa takka takkatti isan beekan abbaleen kiyya. Rakkinni guddaan isan qabdan ilmoo dhaltan tan jiruu fi du'a itti agartanii duniyaarra fiddan sababaa bultii abbaadhaan adda diigamtan namni dur jirtii du'aan adda baha jiruun adda baha. Ilmoo isan bira jirtu ilmu madaltan halkanii guyyaa abbaa isaa irra hamatan jechuudha. Kana qofaa miti. Abbaleetii baadiyyaa biyya jirtu isii biyya faranjii jirtu halkanii guyyaa abbaa ilmoo kanaa bira arrabsaa ilmoon tun jechuu waan deemaa jiru cufa quba qabdi beekadha abbaleeyyan kiyya. San bira kuttanii ilmu madaltan tan du'aa fi jiruu itti agartanii rabbiin isanii kanne sababa abbaadhaan itti adda baataniin jechuudha. Ilmoo san kan akka abbaa jettanii ilmoo teessan arrabsuu bira kuttanii jireenya ilmoo dhaltanii teessanii nama abboleetii teetan baadiyyaa keessa jirtu ogaa teessee ilmoo teetan biyya faranjii dhalteetti hamattu. Ijoolleen biyya faranjii akka ijoollee Afrikaa dhalatte agartee rahmata isaniif hin gootu. Maaliin sirraa balleessee haadhatii yana hamattee dhamma gaafiin dhufe abbaleen kee dhaggeeffadhu. Maaliin sirraa balleesse? Waay jireenya kiyya akkaan itti jiru abbaleetii ta'e maaliif biyya dawwaltee jiruu kiyya itti haasooytaa ta'a abbaa kiyyaa dhugaadhaan wal dhabdan aarte waan feete jay na arrabsi. Waay ummaatiyya jiruutiyya maaliif haasooytaa abbaleetii ta'e jechuudha. Bakka kana rabshaan buutee haati kan jettu taate bar abbaleetiin tiyya amma booda abbaan kiyya naaf hin dhaluu yookaan abbaleessa kiyya naaf hin dhaluu amma booda soo dubaree soo waat hay abbaleetii fi abbaleessa wajji dhalatte rahima keeti abbaleessaa fi abbaleetii teetirra ilmoo ati dhaltee duniyaarra fiddeetutu dura aanaa jechuudha. Kanan beetan irra guddaan nama Oromoo. Irra guddaan nama Oromoo kanan beetan jechuudha. Irra guddaan mas naannoo baadiyyaarraa dhufe bara abbaleessa kiyya abbaleetii tiyya arrabooda abbaan kiyya barnaaf hin dhaluu abbaan kee du'e duniyaarraa kute. Hayyee kana booda yoo dhale hoo malaayikaadha dhala rasuula dhala abbaan kee akkamitti ilmoo dhaltan horii inni si haadha kannate. Ayooti yamanan ujaari Afrika jeeni tikande abbaleetii fuutee abbaleetii irra hamatu san maallaqa kiyya ergitee guyyaa biyya deenu jee mucaan yoolan biyya faranjii waa kan nun beeytu. Hay maallaqaan sii liqeesse atummaan nyaachistee awaaftee guddiftee bar maallaqaan sii liqeesse maallaqa keenaa kan isiin aadaa isaaniiti wanni iskoola barsiisan horiin kee horii keetiidha warra keessanii rahmata godhii miti abbaleeyyan kiyya. Hay maallaqa ogaa biyya dhaqan jechuu abbaleetiin isin abbaan kiyya naaf hin dhaluu jettee amata dheeraa ilma isii irra hamachuu turte mana maal baanta jetteen? Mana kan baanta? Mana already maqaa isii jaaratte kaartaan maqaa isii jira waa takka godhuu hin dandeessu. Akkas ilmoo fi haati wal dhabanii biyya faranjii gad deebi'an abbaleeyyan kiyya. Akka feete taatu biyyuma faranjii kana keessa nama baadiyyaati jira. Nama ilmoo isaa intaltisi sharmuxa taatus gurbaan isii sakhraana tahus nama hashisha fudhatu tahus hattuu tahus jiruu ilmoo isii sattartee laal akkasitti deemtee ilmoo isii sattartee jiruu isii namatti hin dubbattu jechuudha. Hagari hoo biyya faranjii taa'eeti ilmuma isaa jireenya ilmoo isaa warra as jiru miti warra Afrikaa irra jiru mucaan bar hin dalagatu nama maaltu dalagaa dhoorke
mucaa already maallaqa 70 amata meeqa dalagee fi dadhabe jechuudha mucaa israsa ta'e dalagaa dhiisee mana taa'u gurbaan kun obar mana ta'a dalagaan dalagu gos 70 inni akkatti fide beekaa akka keenyaa fi keetii kanaa miti abbalayyan kiyya ummanni ijoolleen faranjii biyya faranjii dhalate qarshisan sii kaniteeti maallaqaan kalee sii dhiqeessee tan kaa'ate kadheen gada qarshii dhibbata akka qoonqoo isii nyaachiftee jechuudha sadarkaa kana mudatan ilmoo abaaruun beekamtan laala adaree tana حافظو دكتورو حامدو جان المو ساعدنا فارسن المو أبان سان ليو سخرانته المو اتنامة المو أبان الرفسن المو أدبهان اللي لا أمة سوداني خان الله يعزك الله يبارك الله يرحمك الله يهديك المو خان جتشو مكو مربيتي لا المو تنا فارسن المو انتم بقمتك قبطيه تشونا خينيا هذا أباني سد ليس أبارا قدسه isinis ni abaarti ilmoo biyya faranji asoo biyyarraan beeyin dhageenye bara baruun dalagatu barmanuma keessa ciisaa maarreedhaa namni ta'ee boosa sobee ayyootii maal si qunname maal nagayaa miti doktora kiyya ilma kiyya haafiza kiyya ilmoo xiqqoollee kaatee lafarraa waa fuutee sii kannite jazaaka allahu khairan yaa abii ilmooti ya galatoomi allah ya'izzak allah yibaarak ati doktora kiyya ati injineera kiyya jettee ilmootee faarsuu qabdaa jechuudha ilmootee teessee itti hamachuudhaa miti abbaleetiin tee wajji dhalatte yeroo takka dura isinis jiruu isii qabdi abbaleessi keetis yeroo takka wajji dhalatte jiruu isaa qaba atis jiruu kee qabda abbaan kee kana booda maleekaa fi rasuula siif hin dhalu jechuudha ilmoo dhaltan tan duniyaarra fiddan ilmoo teessan akka ilmoon laala duniyaa tana gubbarratti ilmoo tee hin jaalanne guyyaa qiyaamaa bar ilmoo teetii miti ilmoo dhalte bar guyyaa qiyaamaa bar asoo ati jannata seentee ilmoon tee jahannama haaseentu yoo jaanin bar hayaa jattaa bar maaliif guyyaadha ilmoo fi ilmoodhaa fi haatinu walirraa fiiganii jechuudha duniyaa gubbarratti hin jaalanne akhiratti wanaa wal jaalachuun teessu maaluma ilmoo duniyaarra fiddan jechuudha tanaafuu obboleeyyan kiyya ilmoo teessan sharmuxa taatus hattuu taatus iyyaala suuqa taatus faayidaa qabaachuu baatus ilmoo teessan laaqabadhaadha jaalala ilmoo garsiifadha abboleeyyan kiyya ilmoote always gadi galoo yette ilmoote na rabsin ilmoote shanyii abbaatiin na rabsin ilmoote ganda gosa isaatiin na rabsin ilmoote gadi galoo gootee laalin ilmoote namaan hin madaalin ilmoote hin tuffatin namni arra namni waliin jaalanne boru guyyaa duniyaarraa kute duniyaa gabaabduu tana teessee booyun faayidaan qabu namni Itoophiyaa wanni ittiin beekamu booyinsaan beekama taaziyaadhaan beekaman ummata taaziyaa jaalatu ummata eegaa ati duutee duniyaarraa guutee booda walii booyuu jechuudha ilmootee san hamachuu dhiisaa kaati teessee ilmootee wajji hamattu san abbaleetiin teessan abbaleessi keessan jireenya ilmoo isaa yoo rakkinni gubbaa dhuballee rakkina xaafa dhageessa malee diiteelii ilmoon san waan balleessite ilmoon san waan keessa jirtu namni taa'ee si wajji haasawee si wajji mari'atu hin jiru gawwaan tahina muqaffalan tahina ilmoo teessan hin abaarina ilmoo teessan doktora ja'an profeesara ja'an injiinera ja'an ilmoo teessan sattara ilmoo teessan faarsaa ilmoo teessan jaaladha jaalala duniyaa jaaladha horiidhaa fi ilmoo teessan horiidhaan ilmoo teessan madaalina takka yoo horii qabaate takka yoo horii hin qabaanne ko horii qabu gabbartanii horii hin qabne gadi hin buusina ilmoon ilmoodha rabbiin tokko wal caalchisa tanaafuu qaanfadha laala ummata Soomaaliyaa kana laala allahoo yo macaanee ilmasii qawaamee qaballeeyse manatti gurgurtee waa gootiif keenya horii isaarraa fuutee haadha dhugaadha ولكن المؤسسة في يانة أبليتي سي أمانتي هوري ترجته أبليتي من التجارة إسان بيه خجتين سنجوبان المسجد تهمته هذا فيلم ولا من بيه فرنجي خنا خست أبلينجيا درجة خنا خست يتنمني أورمو تنابي سرين جنة وشو ورا مقالان تهينا ورا مقالاتها